فاتي ريفينز سافوتي ما كيف فاتي ريفينز ورا دويت قلتي ريفينز فردا قلتي إناتي ريفينز فردا أكنا جرا ريفينز فردا سني كان ريفينز فردا كان ريفينز فردا الوان بوسي بوفتي ويا فيجو كولين شافو ماي بوس أكنا ريفينز فردا كان ريفينز فردا كان جرا ريفينز فردا بيغات إنه نجينا في السنيب هذه سنة دبتها يرتي ما كم أعوذ بالله إنك هو برسل كنت يا دار سالن ترى ما يرتي أنا نجينا في السنيب نجينا سبا خناتي في جتشن جزء وان كان مرة أكلت تقول ديف نيرتين ندم نون جتودا نمني تكونون بيكو والله إسنيب جتشا جتودا كانوا تمرة رتين ندم نون هاتي فاتي ريفينس سافوتي هاتي فاتي تسمعي ريفينس حبيبتي إيه كو البلا ملتطم بيه مالتنو قم بس بيه أنقطن قرطنا دافيتشي جري دافيتشي أنقطن دافيتشي جري أنقطن دافيتشي دافيتشي جري أرجع مالتنو إيه نو سرّاو حبيبتي تيجي واني أولكني براتنا كل قافة سرنيا قبابنا ين أما سين تيك توك دا غرابو دا سير بمهارة وتين في غرابو دا بقدي بافتر ريفنسا كيسا نوتي قافة سرنيا والبابنا ين قافة سرقي ماكي قباسي قدي باسو جدا جتر قافة سرقي ماكي قباسي والله فان هاتي فاتي ريفنسا سافوتي هاتي فاتي ريفنسا ورد يا في كيت قافة سرقي ماكي قباسا قويا سرقي قباسا قويا مركاتي قويا غرا قباسا قافة مركاتي قافة غرا ما توني راها فايدة enggak tega bahasa gitu, hai. Hati hati. Fuda ni kita ni humor hari kita nunda bani yo. Adi tadi fensa kia betul mah di segala nanti ni gabbate. حبيبتي أني بر إنسان جرى يومنا كنتي أكن سراد بد وتفراد بتارتا Usi wallahi. واي مرمي نمرمي Kita kalian soalnya dan nande bisi wigi miti. مان قد أشتري ديبي تاتروكو ربي تسن ديبي سين كان كاليسا سي بس فاو نينجر ركو متين إيسي كان في غويا إيسي بيلو فتة كدي بافتا إيسي والله كان بيسي براتشان إيسي سينجر والله وما في سينجر إيسي غويا مغانا غويا بيلو كدي بافتا إيسي أنا ما كيسا كيا جلنا الإيرات يكمل ما شاء الله هاي بريزيدنت ما منو غاليسلا أعوذ بالله السلام عليكم ما منو غالج وعليكم السلام ما مشافو بريزيدنت نمبلو كم من بريزيدنت وكم مد أم سينا آمين ولمان أتبر ما نترفتنا نبفتو مالتا تجراكو أصلي kata mu kabayra umusena na mo baga gambat deira ho mama me kana to wallahi أمتا ميرا كيسا قل شكونو أكبر ممو تنقل إنن قل لي في موجة شرم أمي أصلي تدولي تقاراني أصلي أبا تجري شرم أمني كان يوم ميرا مي كيسا قل مليوا بوبان شكلي سادا أمنا من ديوان كنني أكسنتي ميرا كيسا قل فميكا كني واكن نقول ملي ترى داني شرم مو مارم قدو كان no ميدا ما تشوكي إفسادو بريزيدنتي كينيا no president na mera ka hamenya fingona imbeka wan kalesa sanje chura yo hamenya bis ko de jede asli wolinya ta wolin dugani warra online kana chali na asli wolinya te wolin duge president ma me jechun nama bara berla sabati sanje chura kara gubba wolin chisa turani president ma me jechun kana fu na nambe ka mata kara kon kabo immota amani jede bar idris imbar namni to ko tap fingorina immota na amari dufne chafarra yede akka min moomne nan kun moomuu mitede moomuun ayda taqabanaa jedhe moomuun ayda taqabate kun moomuu jedhe mitede cafallaqamuu jedhe la ma akka oso hammeen naaf godheeti push godha maali argitanii jaani waan isin goote ta oromoon gaafa duraa sirba wannoo isin sirbitee fi oromoon argite miti ummanni keenya waa inni fakkeessu ummata as jaani masaa'ee waan isin gooten argine ma amma siin kennite argite amma siin kennite waan isin buufte argite tamti garuu wallahi nun baritti daalleen jaaka asli mooyatamu waan hin goone hin qabdu ta gaafa duraa oromooni sirba wannoo isin sirbitee jennaan sirba 4 kiiloo isin sirbite san kaasanii jennaan jaanii maalii yoo namni hundi faarsaa ture kaleessa akka asliin moomuuf jecha garasi yuunivarsiitii illee caggaddi haa wanna godhaa turte gobsaa turte jechuudha. akkasi namni jechuudhaan sii galee bicuu sii jechuudhaan keessi isaa marzii qabu guyyaa baasa kaleessa nama danuutu baasa yoo
qulqullaa keessattuu siin jaanii jedhamtu sareen antuutni jechuudhaan argitanitti gaa. Keessallee gaafa dhattee nu nyaachifta. Gaafa Tigiree birallee dhattee nu nyaachifta. Eertiraa birallee gaafa dhattee na nyaachifta. Akka hundattuuyyuu jechuudha zana jedhee jiraata gaafa sii hojii dabalame jireenya bara baraa jira. Dhuguma abbaan manaa tokko hatees lolees zarafees dur jechuudhaan gaafa na kaffaa'uun hangiin qabadhan ture gabbayee magaalaa dhume jechuudha. Qaame waa tuuteen gabbaa wallahi sirgumaan siin jedha. Sakandii tokko jechuudhaan warri kan koo akkasiin na duraa beelaatu akkasiin na duraa rakkattuun fedhuun. Dirqama abbaa manaa yeroo taatanu jarri dhiiraa dhiirummaan dirqama waa qabaachuu qofaa miti. Waa wayii faxxara. Gabbayee gangalan haati na amani in milkoofta. Hannaaf baatee milkoofta maalitti? Borsaan namaa kan kee ta'an nasan. Borsaa namaa akka waan kan kee harka lamaan galta. Dhiisii quba lamaan miti. Harka lamaan. Haadha Faatee. Sila rifeensa dhadhaan kiiloo 30 irratti dhumatee kana akkamii ol deebisuu qabdu moo ol deebisa kaa nu jalaa dhumatti. Habibti tii dhiisimi habibti qaqqabeeyyuun quufnee amma reef minyootiin natti kaaftee bar. Dhadhaan Itoophiyaatii fi dhadhaan Masriwee hafe yaadatiya. Hinnaamee kan gadheera isin yaadatiya kutuusaa. Maammeen nama Ameerikaa deemu barbaadaa jira qoyimee. Tollee bar. Anchi dandeettee tumarra gadhoofte leencaan walmarra gadhoofte bar dhibada jaarsa kana wallaahi billaahi. Hay jaarsa kana bar kaleessan jedhee bar hay jaarsa kana jedhee walla ballaallee ta'u jaarsa jechuun. Jaarsa jechuun maanoo si tussiisa bar waan qara gooteen beenne taata jaarsa waliin. Way jaarsa kaleessuma anuyyuu bakka mi'aa jaarsa kaleessuma arge bar. Way pirezidaantii ko thank you galatoon pirezidaantaachin. Meedhiisi wallaahi. Toppi waan ta'u keeti bar neetworkii na baasee. Booduu seenii calluu madameen badamu. In bannee bar neetworkii kan keetii bar yeroo si laalu neetworkiin kan keen jiru. Bultii sadii sooma itti jedhan. Laa maal bultii sadii sooma kaawwalee nuka ji'aatu narra jira ka guyyaa 5. Olii gara bultii guyyaa 10 ta'a bar. Biyya baqaa keessa guyyaa 10 soomuun sanuu kan namni naa waliin soomu hin jiru. Osoo haadha seenaa qadaa qabdaa sila walit soomna sadiin maammeedha waadaa seenee fi shangaa faduraa walit qabne. Ati leencaan badde haadha Faatee. Waliin soomna. Ani Naziriin maamataan kan kee dheerattee gurra birra gad darbee harma birra si darbee hannuura si qaqqabe kanan soomaan guyyaa 5. Rifeensi haadha Faatee kun anna gaagaarii ta'ee jira akkami sila itti adda dutaalin jaa itti aggalu si mangidi. Soomee Nazirii argite. Hannuura bira jetta hannuura biraa taree bar maashaallah. Sanii bar Nazirii uummatana soomuu qaba. Walla subscribe naa godha walla subscribe daa fi memberii naa tuqa. Qabaatii san beeksisuu qabda haadha Faatee ambaasaaddara qabaatii sanii ta'uu qabda. Qibaatiin maa namni hundi bitatee jedhe baay'ee wannoodha. Guys qibaatiin kana garuu mataa rifeensa nama hundaatiif hin ta'u malee. Okay. Haati seenaallee maa fayyadamtee deenga dabar fudhattee narraa. Tuu qabanatte. Haati Faatee jaan dhageeffadhu museenaa mana barumsaa gaafa barattu hedduu goobasiidha jaan beeti. Kutaa tokkorraan qashanii tokkoffaa baati jaan. Namni ijoollummaa isaatiin barumsini dafee galuuf rifeensi isaa dafee dheerate beeti. Saayinsi nama hundaaf ta'uu baasuu danda'a qabaatiin kun jechuu barbaadeeti. Okay. Haati seenaa waan jimma taateef kuma takkaan teetti kun makiin deebbata. Innaan teeppuush godha pirezidaantii maammeen illee keessummaadha wal marraa mana kana seene. Hannuyi shukran habiib. Akkan jedhee bakka maammeen isaa bakka rakkoo qabu aslii raggata haati. Aslii raggata jiru jaarsa kan koo raggattee beeka deemii leenca sana liqeeffadhu isa ta'u akkuma taate taatee kennuu qabdaani. No. Akkamitti doktora raggattaati. Habibi pirezidaantii maammee jechuun bar nama bar aarsaa sila bar osoo akkasiin dhiisuu baatee itti fuufeeti nama Oromoon akka jawaariitti faarsitu bar pirezidaantii maammee jechuun. Bar maal duukaa kufneemi bara asii. Gizeetu nama ganaa pirezidaantii maammee jechuun bar nama Oromoon jechuudha akka wannoo akka jawaarii kanatti faarsitu bar indee poostii isa godhe hin argine. Sani bar tokkicha jimmaa qabu jenneeti bar mormatti ol qabannee maammee jibbuu waan biraa dhugaa isaa jibbuu waan biraa Oromoodhaaf tigilii godhee jira 100% godhee fi jira Oromoodhaaf tigilii.
Dhugaadha wallahi waan dhugaati. Gisee dhugaa dubbannu akkana nu dhungata faamiliin kenna garan kutte sila keessiin kenna. Kanumaa bare Bakka assaasabuun eessuu assaasabu. astasaasabuu jedhe. Jirrimmi na jedha assaasabu bataam wannoodha. Jechuun nama biraa kiisii goote ana askiriimiin kennin an daa'imaa miti. Innaan haadha seenaa kana kuma takka naa galchaa. Ani fedhu giiftii garuu. Moodii Sumayyaa kana irraa qabeen. An giiftiin fedhu jettee bakka haati seenaa taamii taatee yaa rabbattan nu gootaati. Ani fedhu giiftii. Innaan ta'e. An bar eebbuma kan kennu dhufee bar. Gasti geemi isin tabsiisu. Eenyu wajjin tawaddaaddaru. Gaxxami maakiidhaan wal gaxxamaa. Zeeroo irra jirra amma ishaayyee. Naantee rifeensi nama garaa caala gadheerataa jira ammaan nagaala. Si waliin galatoomii ooyine xaba jalqabuuf deemnaa bar akkana kun hojii. Guys, maakiin zeeroodha. Haati seenaa 500 qabdee gammaatitti. Let's go. Jabaadhaa. Haisi lamaaf kolfa uummanni. Sumayyaa ammaaf gastii ergatti maal push gootee maal gastii ergatti. Hikimaan aayiskiriimii sii kenniti. Maal yaada uummanni na gubaara jechuu dhagee? Si waliin galatoomii. Kunoo tokkichi jimma qabdu waliin si jajjabeessaa jira jabaadhu. Sanii bar. Mucaan kun qallaadhi nan gargaarree bar wallaahi galatoomii. Nan hinaafsisin ka haannu koo. Giseen narraan tartee makii dhungattoonni hinaafa dhugaa. Namni makii dhungatu na hinaafsisa. Minna doonee na hinja na hinaafsisa. Na hinaafsisinaan. Hikmaan sila maal barbaaddeet inshaallah bilooksi godha fuulonsi godhe sirraa kaaseetiin. Aannu. Haala faate. Wayyee. Nuti tola qabbala. Nuti sanillee godhuu hin beennu. Anfaatee ammati maatimiin kun orgadhumatte mana torban geette. Amma haadha faadhee rakkoodha malee amma anaaf ibsaanillee zambiilas guddaa tokko yoon tolchee innillee furdu haadha qalla dheeraadha malee akkasitti furdina akkasiin qabu. Amma eebalis rakkoo qabdanii bar. Amma akka shaarukaanitti gabbuu eenyuuti. Ibsaan gabbu'eetiin makii tol kennuu danda'a. Haati kana gizee kana wallaahi jechuudha. Wayii sii galteessa haadha faatee waan maakiin jiru jirtu. Takka takkaan keessa kaseennee gabbuunaa jiru jirti bara kuduraan baattu. Sanii miti bar akkasitti gabbuutanii kaatanii eenyutu ol baay'asa yaaddanii. Ana laa kunoo mee gaafadhu. Ishi gabbuutanii rakkoon qabu. Akkamiin gabbuutanii akkamitti ol baatan. Nam tokkoon gabbuunaan siin jeeba nam tokko gabbuuna. Tokko ishii tokko gadi buuse kaanoo eenyu bu. Tanaan jaabare eenyu qaba mana keessa. Mana keessatti haada sana eenyu qaba haada ol koranii sana. Ibsaan amma ati si qaba. Si gabbuusa. Deequma takkatti eenyu isa qaba. Kan isin jedhaartu bar yeroo waa bitachuu barbaadan nam tokko gad bee nam tokko ol harkisaan. Noo sanii miti. Nuti zambeelii keessatti waan mo'onnoo taaneef moodewwannoo qalloo waan taaneef. Zambiiliin gabbuunaa itti barbaachisu jedhama. Kanaafuu gizee nam tokko gad buu nam tokko ol harkisuu danda'a ka. Gizee bashannanaa baan walumaan uffatanii ba'ani. Miti bara haadha seenaa siin jallee. Ana gadi harkisaa jetti. Yookaan ammoo an ol bahee ibsaa ol harkisaa jetti. Ishi gizee ibsaa ol harkifta isii hoo'ee nuti ol harkisaa dhagaafiin kenna akka sabaati. Tanaamatti. Si Sumayyaan indee ajjeesuu fi jettee barduru. Nama sanii miti. Siigiin dawwalaa nu harkisaa dhaabbattee silaa furdinni kan keessu. Ani amma ibsaanii harkisa akka barbaadetti garuu si harkisuu hin danda'u dhiifama naa godhi. Ibsaanii harkisa. Akkamitti haadha faatee maal jechuudha? Ibsaanii harkisaa kalaas. Isa harkisee ka'ee olin baasaa agasiin darajaan dhuftuuf yookaan hin harkifamu hin dhiifnaa isaa waliin mari'atu. Isii maaliif gabbattuudha isii? Laa bimaali cinqaa qabna wanni harkisaa olin maal gabbattuudha jetta makiin bar salphaan ulfaatti. Makiin namni akkana laaleetiin diqishu jedha malee bar uffata kiyya kana gisee uffate qaxxi jedhee itti galaa bar. Wallaahi. Wallaahi. Maakii walqixxaattan gaafno. No haati faatee na baadhattee harkisanii. Bultii namaa keessa hin jedha abudayyuus. Rakkanne wallaahi. Haadha seenaa lubbuu. Wayyee. Fiqir leenca tokkicha nuun qaltanii reeni dhufna.
waan sin gaafattan wanti nu Osoo mubaarak taate wallahi sadaqaa nyaannee miti rabbi jedhiitti maaf nu waamu diddan sila ati leencaa sirra jira hiwwii kafaltee haadha faatee hunoo kalee akkana taate jaanii enerjiin naa himee bar kaflaan. anchi leenci tokko dhukkubsate jaanii taaziyaa taa'u Manti leenjiranii jedha meeranii dhugamaa sila. taaziyaa irra jirraa barra hunoo asuma jirra manuma tokko waliin jirraamee hottu. Mana yaalaa seena jedhanii bargaru. Maatiin saaloonii an kilaasii teenyetti keessummeessaa irraa barraati yoo mana dhufu wallaaltes karaa sirkaa badee. Waan hedduu jira waan si dabreeti hottu. Maatiin saaloonii galtee sila. Adamaaki. Maal saalooniitti Ala galtee? seenaa silkii mana raccofte wallahi garan na gubachuu jira. Akkana gaabar. Yoo nu laalu feete miilaan kottu. Maakiin illee akkasuma taateetuma dhuftee yoo sirratti cufne sammoo dhugaa qabna nuti. Gammachuu ibsataa irra waan ta'eef yeroo hin qabnu silkii haasa'u. Ahaa amma anis amma goolii galoo hiyyaa ka'e firraa waseetiin jira. Hikima ol kaa'i waan kana argitee nu yeroo hin qabnu gammachuu ibsataa jirra. Amma biisiidha jaan jirra. Hai re'ee takka nuu qalaa akkasi dhufna. Hai bilaashitti ol baanaan kudha sadii. Yoo re'eetti